Waraanni bilisummaa Oromoo Oprashinii Jaal Lagasa Wagiin bakkoota baay'ee dhuunfata jira jedhame. Lixa Oromiyaa bobbaa eegaleen injifannoo guddaas agarsiisaa jira. Hagayyaa 15 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Lixaa Genda Barat dhuunfachuun hawaasa naannichaa waliin marii bal'aa geggeessuun beekamee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Qondaalaa to'achuun hidhamtoota siyaasaa magaalichaa kanneen lakkoofsaan 370 ta'an mana hidhaa baasuu beeksise. Haaluma wal fakkaatuun duulli Oprashinii Jaal Elemoo Qilxuu Kibbaa Oromiyaa aanaa Gumii Eldelloo Bulee Horaaf sabbaa borootti waraana mootummaa irra tarkaanfii fudhate mooraa waraanaa mootummaa barbadeessuun bakkoota hedduu dhuunfachaa jira. Hawaasa naannoo sana waliinis marii geggeessaa jiru.